Welcome back. Baganagaan deebitan, baganagaan dhuftan. Kun podcastii Ilma Hormaati. Ashamaa kabajamoo hordoftoota podcastii Ilma Hormaa irra deebiin baganagaan dhuftan, baganagaan deebitan isiniin jedha. Akkam jirtu nagaadhaa fayyaadhaa jajjabaattuu. Egaa abdiin qabaa kurfiilee jaallugoomsaa waliin qopheessine isinii tamsaasaa jirru kana hunda jala deemaa jirtanii warra waan kana hordofee irraa baratuu maluuf jettanii yaaddaniif hundaafuu daddabarsaa jirtan ka jedhugaa imaanaa wajjiniin isin dhiisaa. Marii keessaa immoo seenaa qabsoo bilisummaa Oromiyaa kan jaallugoomsaan ofii isaatii keessaa qooda fudhataa turee fi jaallan isaa waliin qabsoo keessatti qooda fudhataa turan seenaasaa injifannoo argatan dhibee isaan mudate. Kanaaf kana fakkaatan oduma irraa barannuu gaa haga kufaatii dargii geenyee bakka sana dhaabne hadhamoo achirraa kaasee bara chaartaraa sun akkam ture maaltu isaan mudate achirraa garam deemanii injifannoo maaltu argame rakkoo maaltu dhaaba keessammoo mul'ate rakkoo mul'atan sanaa akkamiin bifa kamiin irra aananii. Kanaaf egaa waan kana fakkaatu hunda seenaa irraa barachuuf jiranna jaallee dhugoomsaan hadhas waamicha keenya kabajanii waltajjii kana gubbaatti argamu. Isinis egaa bakka jirtanutti kabajaa fi ulfina qabsaa hangafaa kanaa maluun akkasimattan isin gaafadha. Jaallugoomsaa baga jiraattee nu gammachiste hadhallee baga deebitee waltajjii kana dhiyaadhu waltajjiin keeti. Toleegaa atilleen baga jiraattee galatoomii yaada argitee bal'inaan haala silaa keessa dabarree waan silaa namni hubatuu qabu silaa wanni kun waan yeroo bara dheeraati. Gaggabaabsinee isin ibsuuf asirratti naafeertee akkan ibsu naafeeroo keetiif galatoomii. Gaarigaa wanti dabre silaa waan bara dargiitii fi bara Hayilasillaasee xiqqoo tuttuinne amma kan gara bara wayyaanee kana seenuu deemna chaartara waan jedhamu kana booda maaltu tahee maal keessa turree kajusanii. Ka duraatii akka dargiin osoo nuti quban qabanni qabaatiin haalli jijjiiramaa sun dhufe qophiin san dura argitee waraanni bilisummaa Oromoo gammoojjitti gatiittifamaa ture. Yeroo gabaabduu keessatti Ziyaad Barreenis yeroo fiiguu ha'utti xiqqoo haalli duubbee nu wayyaa'ee humna keenyallee wayyeeffannee nu humna wayyaa bobbaasuu eegalee dargiin kutee nuun jedhani. Yeroo dargiin mangistuun bararee jedhan nuti kun gammoojjii fagoo jirra. Achii kaanee gara uummataa gara baddaa kana ol dhufuuf yoo xiqqaatte karaa gariidhaan guyyaa lama karaa gariin guyyaa tokko akkasuma karaa gariidhaan immoo hanga guyyaa sadiitu deemame. Kanaaf haalli nuti itti dhaynee mootummaa sanii yeroo sanitti yeroo dargiin fiigu sanitti uummata keenya keessa seenuudhaa xiqqoo ulfaataa ture. Maaliif waraanni silaa mootummaan qabu daangarra ka jiru sun akkuma jirutti osoo jiruutu kan dargiin keessaan fiqute. Haa ta'u isaanii humna kana ittisuudha fi uummatoota warra milishaatiif kana walitti qaqqabataniituma ittisuuf tattaafataa turanii bakka hundaa'u yeroo itti dhiyaannu guyyaa tokko akkas numa qabanii guyyaa tokko guyyaa lama bakki nu ittisallee ni jira. Ka guyyaa sadii nurraa fudhatellee ni jira. Maaliif bakka waraanni gurmuun itti hedduu kan Amaaraa fi Tigreen keessa hedduudha. Informeeshina waan walii dabarsanii fi nu dura dhaabbataa turanii. Bakka immoo argitee isaan keessa hin jirretti ati gahee uummanni guyyuma tokko itti himnaan hoggasuma ori'ee nutti makame. Akkasiin naannoo qumbiif arraa kaane cinaanii kun oborrarraa ka'ee kun dubbeen keenya naannoo magartee gaara mul'ataa kana waan tureef asirraa humnan keenya bakka bakkatti babal'isaa turre. Kunis karaa billiqaatiin kunis karaa oborrumarraa kaanetti asiin miila jala bookee miila jalaan hanga billiqatti humni keenya bobba'ee kun akka galamsuun karaa carcariin seenu godhamee kun immoo karaa oborraa kanaan lolaa keessa dabree asiin dadaritti ol baha. Kunillee guyyaa tokko lole humni hanga tokko dargiin humni wayyaan iddoo sanas ni jirti. Kunillee hanga tokko nama ni dhaabe. Haa ta'u humni wayyaan wanni qabnu jiddu magala kana waan goreef jechaa garuma oborraa kana keessa ol ba'eef yeroo irraan fudhanne gara galamsoo silaa naannoo karaa labuutiin seenee billiqarraan dhufee labuun dhufee humnuma keenya uummatuma keenya ka milishaa kana
tutti dhufee sannu fudhataniituma galamsoo guyyaa lammaffaa hanga cirootti guyyaa sadiirraa fudhate. Akkasitti dubbeen gaa bakka nuti qabnu karaa saniin ture kunis karaa waraanaa adda dariin seene guyyuma tokkotti guyyaa lammaffaadhaati karaa guddarratti bahee wayyaaniin gaa dhageenyan geejjiba waan qabduuf akkasuma horiitee kunis karaa baaleetis nu dura osoo humni keenya karaa baaleetiin seenes odoo gammoojjii keessaa ka'ee nageellee hongeen guyyaa sadiirraa fudhate. Dallo dhufee dallorraa nageellee ga'uuf. Isiin ammoo hoggosuma kaatee nageellee geesse hanga daangaa Moyyaaleetti deemte. Asiin karaa baalee kanas gaa lafa ammaa karaa dalloo kana gadi hin bu'in kaampii takkaa guddoon jiraatu humni jirutti faca'ee ati karaa dalloo kana ol dhufee humni keenya. Sanbooda immoo humni xiqqaadhaa seelluma lama akkasii suni karaa hanga nageelleetti deeme. Ati gaa dubbee guddaa hin qabu hanguma dalloo san yoo ta'e malee baddaa baalee sanis isaan hoggasuma dhufanii goobba dhufanii qubatanii karaa kaaninis gaa karaa Somaaleettis gubbaa tanaan fiigatuma dhufee hoggasuma hanga Jijjigatti hanga daangatti deeme waan meeshaa qabuuf harma guddarra fiigee nuti harma guddaa kana qashiin raga dabarte kana idduun dhufnee asiin qabannee karaa dadaris asiin hanga qobbotti ol bahee humni keenya ni qabatee ammoo qobboo humna mashiitu qubatee keenya gaa jidduu tanaan lafa hanga asiin hadiidatti jidduu kana numaatu qaba. Baadiyyaa guututti numaatu qabate jechuu ni dandeenya. Haa ta'u karaa gaara mul'ataa osoo humni keenya oborarraa waan ka'eef anaatu karaa dubbee ture meeshaa istoorii jiru meeshaa amma gaa dargiin kute qawweedhaa fi rasaasa nuu baasaa jedhanii gaafatama sanii waan hin qabuuf humna san bobbaasee humna sanii wajjin karaa gammoojjii karaa qarree raammisii fi kana meeshaa guuraa turre booda hoggaa finnoo isaan kaata kutanii guyyaa lammaffaati hankanan ol bahee hoggan dhufu nadii qofaat ta'a maalii gaara mul'ataa akkamitti humni ittiin bobba'inii humni kun kan silaa karaa gobeellee jiru achiin fadisiitti bahe gaarri mul'ataa guutuun qulla jira akkamitti kana gootanii jedhee nadii gaafadhe humna jiru gaa akkasuma kun karaa dadar kana ol kutee kun karaa galamsa ol kutee dhugaa sana siin ol kutee buriisa faana siin karaa dadar kana ol kutanii dubbee kana anumaatu tafee jeessa inni wal ijoollee hawwisoo takkaa qofaaf bira jira humni xiqqashaan tokko. Ayyee jeetan amma wardiyaa na bira jirtu obbaa nama lama sadeen takka fudhadhee isa biraas wardiyaa isarraa nama lama naa dabalee ijoollee hawwisoo takka fudhadhee karaa burqaa qajeelee waggaa burqaa dhabu humna ittisa ummataatu guddoon jira gara nama 100 geessi. Ishiin tun immoo girnoofi fi baasuqaa fi kan kana qabdi. Nuti dha'ineetu magaalaa lumaa boo mootummaan kuteetiti harka kennadhaa waliin biyya tana bulchinaa talignaa jenneen itti lallabnee hayyee jedhanii gosuma nu simatanii warri burqaa suni waraanni immoo guddaan gara 300 ga'u burqaa kanaa ka'eeti baddannoo dhaqee jechuudha. Nuti amma gaa asii isaan kana dhainee guyyaa duraa gaafa lammaffaati kun gaafa sadaffaa burqaa kana gaa amma jaraa wajji halkan kana bullee isaan amma gaa kaleessumtii guyyaa tokko dura asii deemanii baddannootti walitti qabame humni milishaatii fi humni waraanaa kan naannoo tana silaa eegu. Shaamballi tokko jira shaamballi tokkoo fi motoolaqaa 4 jira 2 Tigreedhaa 2 Amaaraa. Namtichi shaamballichi sun immoo warra karaa kibbaa kana. Isaan kun immoo edaa telegiraama bilbilanii wayyaanee wal qunnamaa turanii. Hoggaa nuti ammasii burqarraa kaanee halka gaafadha inni kana gaabariisaa halkanuma kana asriidha inni halkanuma kana jara fudhannee qajeellee gaafa sadaffaa kana. Halkanuma kanatti qajeellee deemaa bullee bariisaa hoggaadha inni hurreedha. Hurree keessa lafa marsinee qabanna osuma jennu nu amma isaan jala gahe hurreen lafarraa ol kaate. Amma gaa mishigii isaan keessa jiru seenuudhaaf silaa halkan odoo hurreen sun seenin qabachuu barbaanne ammoo hin dhaqqabne lafti nutti bariite amma gaa harka kennadhaa jenneeni karaa daangaa kan achi dabruudhaaf isaanin lafa hunda karaa qaqqabatanii lafa gorgoroo qaqqabatanii jiranii nu garraan dafanii qaqqabatanii amma harka kennadhaa jenneen humni fuuldurri keessanis garri hundinuu marfamtanii harka kennadhaa jennaanii egaa akka Itoophiyaatti akka waliin akka biyya tana talignuuf baandiraan tun haa dhaabbattu isinis akkanumatti waliin haasofnaa jaallakki amma gaawanni mootummaa Itoophiyaa bakka buutanii isinii wajji haasofnuuf hin jirtu tun lafti lafa Oromooti kanaaf harka kennadhaa jennee guyyaa 2 haya utuma jennu edaanu qorattoonni ijoollee xixiqqashoo tana gadhiisanii ijoolleen humna argitee nuti waliin dhufne kana humni
gaaraa dhufe keessan jiru nama lamoo sadii jarri warruma nuti biraa deemne kanumaan burqaa dhufee jedhaniini akkasii booda guyyaa sadaffaa haya akka jedhaniin guyyaa tokko ol seennee isaanii wajjinuu teenyee haasofnee haya jedhanii boru walii fixannaa jennee eedana jala bulle. Ganama isaan nu dursanii dhukaasa nu banan. Akkasitti humni sun gaafa waliin jiru humna milishiyaa waan ta'eef humni isaanii kan poolisaatii fi kan waraanaa sun jara kan hagana waan beekaniif lafa tanas irra waan nurra beekaniif jarri milishiyaa kun ammoo lafas beeku haala gartee waraanni itti lolu kan beelummaa kanaa fi kan mootummaa kanas sirnaan akka isaanitti leenjisan hanguma milishiyaa gandatti leenjisan malee leenjii gahaa waan hin qabneef nu ittisanii booda nurra garagalanii of duuba nu deebisanii jechuudha. Humni gaa lolaa dhufte sun yogaa zuu jihaa tokkoon kara burqaa kana nu murtee jidduu gabbuutee zuudhan cinaachan nu dhoyte jarri yogaa cinaachan zuun achitti garagalu gaa warri silaa lafa qabsiisu nuti lafte magaalaa tana qabsiisu dhufne nurraa baqate kaane baane nama tokko nurraa madaa'e akkasitti lola sanirraa isaanirraa homaan ta'an isaan mishigii qabatanii nurraa namni tokko madaa'e karaa haratan nabaa gabbuune achii gaa amma nama bakkayyutti erganna karaa borraatti ergine karaa fadisiis ergine guyyaa lama oolanii guyyaa lammaffaadhaa humni fadis zuu tokkoo fi mortara guddaa tokkoof kana fudhatanii caalaa leencoo jennu tokkootu humna dursa karaa fadisanii humna san nu erganii anis sowaarra ta'uu fadisitti hafee inni immoo humna san dhufee muraasa tokko dhufanii karaa silaa isaan achiin banka karaa gurawa duru wayyaanin seente gurawa jala as dabraniituma bibii hojanii lafti karaan gurawatti magaalaa gurawatti as goruu fi kabaddannutti as goru jira asumaan meeshaa zuu fi kana fudhataniituma isaan jala dabranii as dhufanii marfamtanii jirtanii humna hanga jirtu hanga argitan kana qofaa miti marfamtanii harka kennaa jechaaniin ture. Jarri kun lafa jala edaa karaa mijjeeffatanii jiran warri waan shaamballiin kunii fi jarri matawlaqootaa Katigree sadeen isaan hoggaa bakka tanaa bahan karaarratti hoggaa amma lafti humni keenya hidhee jiru dabruu hin danda'an. Makiina irraa hori'aniituma marxoo hidhatanii jiran edaa makiina irraa hoggaa marxoo ofitti hidhatanii uummata fakkaatanii hori'an. Namni kadirmatu aboo jara qabaa jeeta gooroo hundaatti dhangala'e. Isaan qabaa jedhanii nama keessa hori'anii bahanii karaa muciitiin calanqoon ol bahanii jaratti dhaqanii jechuudha. Maaliif telegiraama xiqqaa kana harkaa qabanii qunnamaatti deemanii hoggasuu jara qunnamanii jarri sadeen sun ni bahee humni immoo waraanaa akka jirtutti qaqqabamtee akkuma nan je'enitti hundi hiriira galchanii hidhanii fide uummanni keenya. Baddannoo san akkasitti gaara mul'ataa san qabannee san booda akkuma namuu garayyuun hori'ee humni karaa galamsoodha akkas dhugaasa afaanis achiin taligaa san hanga ciroo achii kana taligaa turanii dhugaasa fi quubsadha bobbaasa ibsaa magarsaati isaan kana warri dirree dhaqaa ajajoonni warri karaa siyaasaa wanni quubsatu taligaa ture achi turanii ammoo as karaa ofirraa kana burisuu fi nadhiifa abbahee atoomsaa jii humna ajajaa waraana dursuukaa san ka jiddu galaa kana atoomsaadha. Isa jalatti warreen abbootii muraasaa jiranii. Nuti immoo akkuman dhaqetti caalaa leencotu natti dhufe achi humna gaara mul'ataa kanaanumaatu qumbirra kaasee hanga malkaa jabduutiin daangaa eessatti jidduu tana anaatu taligaa ture garasiidha immoo ibsaa magarsaa guraa wayyaanee jira wayyaanuma moggaadhaan karaa madoogu san humni keenya ture. Achitti karaa saniin galaasa guutama hundi karaa saniin dhufanii isaan booda karaa Finfinnee ol dabranii wachirraa chaartarii waan waliin haasawamee jiramuuf jarri sun haa dabru jedhanii akkasitti nadhii fi guutamaan kaachi jiran ol dabranii namni achitti hafe ijoolluma haayidaa ibsaa magarsaa ibsaa tokko biratti hafte suni achumaa mogguma teessii wayyaanumaatu qabate gurawaa achumaa baadiyyaa dhuunfatanii isaanis dooguu magaalaa san akka dubbee godhatanii booda karaa waajjiraa gurawatti banatanii ol bahanii achuma turanii achumaa walattaasaa turre yaa ta'u talii gurratti immoo baadiyyaa guutuunumaa qaba. Booda abbaan biyyaa aanessofatti dhufe aanessofaa fi araarsoo biqilaatis ejersa gooroo dhaqee innis achi taligaa hanga achiin jaarsoo tana hanga jijjigatti humni keenya yaasaniinis biyya keessa uummatummaa keenya jira. Karaa immoo asiin fadisiin hanga harroo gahutti aanessoo
waaretu jira. Jiddugalli immoo haramayaa tana yaadata yaawwanni gurbaa tokko booda aanessoo wajjin hursoo kanatti ajjeefame. Isa amma maqaan harkaa utaalee ijoollee shawaa kana isaatu jidduu tana jira. Amma abbaan biyyaa harroo taa'ee isaan kana kan nuhis anis kan gaara mul'ata hangaasiin wanni itti jiru koordineet ka godhu isa ture. Inni bakka naannuma amma gobeellee mataa gubbaa harroo kana ta'a wajjirri sambaa waltajjiin achi ture. Aanessos karaa fadisii ol dhufa. Raarsos karaa ejersa goorotii dhufa. Akkasitti achitti wal qunnamneetuma qindeeffataa turre. Anis karaan an dhufeen kana guututti anumaatu taligaa ture. Egaa hundaafuu haalli sun ulfaataa waan ta'eef namni walirra wanti godhaan ammoo kara kiyyaanii hedduun tattairraaf halkanis halkan waa xiqquma rafa guyyas fiigatuma loola maaliif too'atuu qabda ummataa fi waraana adda ittisuu qabda ummanni gaa hin boonye akka bakka biratti naannoo sanaan garaan achi hin deeminitti. Haa ta'u gaa haalli san taligaan yeroo sanitti kan jiddu galeessatii fi kan Finfinnee wal qunnamtiin namuu akkuma seenen bakka bakkaan taligaa ture malee walitti hidhamee waltajjii akka sirna qaceelfama tokko fudhatee dalaguun ni jabaatti. Maaliif kasilaa ajaja waraanaa bahaa waliigalaa ajaja waraanaa waliigalaa kan dhiyaas ta'ee dhugaasaa ture akkatti aanatti daawit godhanii daawit ammoo karaa dhiyaati. Asii immoo karaa bahaa kuni dhugaasaa ture. Kanaaf gaa amma humni kuni kan dhugaasan ofii galamsu jira. Asii immoo waltajjiin ammoo akka godinatti immoo burisootu gaafatamaa ta'e nadhii fi burisootu jira. Nadhii fi guutamaan karaa Finfinnee deemanii burisootuu fi atoomsaatu ture. Ati gaa koreen caasan jalatti haa tolfamtu malee haa ta'u haalli argitee to'annoo kan humni bal'aa waan ta'eef ciroorraa kaasee hanga asiin ejersa ruufaa ga'utti nuti amma qullubbiidhaa ol. Asiin ammoo dhangaggoo as anaatu taliga ture. Dhangaggoo gadi immoo hanga ejersa gooratti hanga maali jijjigatti gaa jidduu sana gaafatamaa waliigalaa akka jiddu galeessatti sila abbaa biyyaati. Abbaa biyyaa harruma taa'aa ofii sossoo hin danda'u. Maaliif wayyaanee jidduu sana jira. Anas hogguma walgeettiidhaaf karaa tolfannee biyyuma keessa waliin dhahinaa nuti asirraa watarirraa hanga harrootti karaa duraan irkanii warri gibrinnaadhaa tottolchu tokko jira isa san diriirsinee karaa tolfannee nutis odoo karaa guddaa irratti waliin baanuma harroo dhahinaa. Ammoo warri karaa ejersa goorotii dhufu haramaadhaa fi addeellee jidduun karaan tokko jira. Wayyaaniin galgalanii galti nuti jidduma taraan qaxxaamuranii isaanis walgeettii dhufanii aanes ifaan ammoo fadistirraa dhufanii asitti waaqa qindeeffataa turre. Haa ta'u immoo qindoominni kun oduma walii haa yaaduma wal jijjiirratu malee namoonni zoonii ofii kanatti ofumaaf taliga ofumaaf waa qindeessa. Koree taligaatis tolfanneetuma godhaa turre. Hir'inni jiraatullee hanga tokko dandammiidhumaan waa taligaa turre. Haa ta'u haalli wayyaaniin dalaydu yeroo duraa karaa gurguddaa ishii qabata jedhanii batanii nuti immoo karaa kana numaatu qaba ture. Amma nuti waajjirri koonii qarsaadhaan kan hin taligu tokko qarsaa kun watarii kun immoo baddannoodha. Laangeessu numa jala jirti. Ammoo wayyaaneen ganni dhiifna waggaa gadhiisee obbalma deemti karaadha. Ammoo kararratti hin to'inu waajjira keenyatti hin gortu ishiin suttee dabartii waliin hoggaa isaan waa balleessan nutis asii tarkaanfii fudhanna. Akkasumatti wal attaasaa turre. Booddeenumaa gaa hanga makiinaa fe'inaa akka jirutti qabnu hunda keenya nuti sifduu deemnee booda amma saasawaan walitti dhufneetuma hararii kanatti walitti dhufneetuma waa makiinaa nutuu karaa baddannoo kanatti isaanii ijoollee takka hawwisoo nuti dura ijoollee haayidaa takka tan qunnamtiin nu biratti ol deemtu dhangaggotti qabde. Dhangaggotti qabdee ijoollee san gannu dhiisaa jenneen isaan dinnaan nutis warra tikaa tokko dhufe nutis qabne makiinaa takka warra nama tikaa tokko irra jira. Isaan kana qabnee hiineemu qarsatti. Isin ijoollee san gannu dhiisaa nuti kana gad isinii dhiifnaa jenneen. Hayya jennee odoo waliin haasofnu isaanis namticha san gadhiisanii maali ijoollee san gannu dhiisanii nutis namticha gadhiifnee ammas ijoollee ogusoo takka kaanee karaa ejersa gooroo sanatti gad argine. Ijoollee tana karatti nurraa qaban. Ammas dhukaasa waliin bannee ijoolleen of duuba deebitee
isaanis kan ammas dargaggoo jiru malee humna karaa jira dhawaatiin nutti ol baasanii qarsaa kanatti lolli guddaan ta'e booda humna keenya xarafatti as deebifne amma magaalaa qarsarraa moggotti kaampii tolchinee as baafne karaa gadhiifnetuma ta'utu jennuugaa haala sanirraa isaan karaa sana akkas isaan goonan nutis karaa jirsa buufaa kanaan qullubbiidha hanga dargaggoo jidduu waan nuti saliignuuf waan nuti qabnuuf jecha gaafa san aariidhaan isaan ijoollee sanurraa akkasitti goonanii waan makiinaa takka karaa akkan dabarre guyyaa guutuu dhuunfannee karaa makiinaa hunda garagalchine karaa baddannoo garagalchine watariin karaa baafnetti dargaggoo wanni baddannoo geessine hanga burqasti duubben teenya bal'oodha. Akkasitti gara makiinaa 20-40 guurre booda ammas gaa isaan siyyanii ijoolleen amma takaraa wanni jirtus takaraa amma hirnaa fi dargaggoof jidduu hirnaa fi maali jettaniin qobboo fi hirna jiddus nuus taliga. Hirnas humni wayyaanee xiqqoo gaara gubbaa jirti. Hirna immoo humna keenya magaalaa keessa jira. Badda immoo dhangaboonni qobboo isaantu jira. Humni keenya wal cinaa jira. Karaa gadiin karaa gama dira dhawatti isaantu jira. Karaa gama asii oborraa kanatti humna keenya jira. Dhangawwan qobboo matanaa bakka lamatti adda ba'an kun dadarii humni keenya taliga. Akkasitti warrakkaatuma baane yaa ta'u humni immoo karaa galamsoo jirus akkasuma ciroo keessaa ba'utti hin dhiisanii guutuun ammoo bordotteen asabootiin asiin lafti baadiyyaatun guutuun harkuma keenya jirti. Karaa guddaa qofatti dhiifna. Hoggaa ishiin ammoo xiqqoo tarkaan fudhatte nutis karaa cufna. Karaa cufnee hanga tokko bulchina haaluma saniin yeroo hanga tokko amata hanga sani amata tokko geenyan si'agaati baatii 9 waliigala 91 seenneeti chaartarii booda 92tti chaartarii seennee ati garba mataati. Haga kana takkaa nagaan arganne xiqqoo hoggaa jenne walumatti deebina xiqqoo hoggaa jenne walitti deebina akka sanii osoo jirruu booda ana karaa galamsoo akkan ol dabru taligaadhaaf jaanii lakki ani bakka dalalletti amman deebu'eef haala dhaqee hubannaani xiqqoo rakkoon takkaa jijjiraa jee uummanni waa hedduunatti himnaan irraa as deebi'essaniif jecha dhugaa sanfaan haala kana amma uummata kanallee wal dhaga'uudhaaf isa wayya jedhan jennaan lakki ani amma ajajoota achi jiru wajjii wal dhabuu hin danda'u. Ani bakka achii miti jennaan ammas xiqqoo turanii baalee deemii jedhanii maaliif quubsaa qofaa baalee jira. Maaliif quubsaa maaliif kumsaa gadaa isatti deemaa ammas humni waraanatis qindoomina barbaadaa caalatti duraa deemu ati deemuu qabdaa jedhanii qilxuu wajji duraan deemi jedhanii qilxuun jijjiga irraa lakkii jee ol dhufuu diti isaa fi magarsaa ibsaa tokkoon deemaa jedhanii isaan dhaloota garasi. Isaan jennaan ana ati deemii jangaa biyyi naannoon sun ijaaramaan qabdu uummanni baadiyyaanis kumsaan immoo kunoo naannoo nageellee san jira. Ifa gammachiisfaan karaa sanitti wayyaaniin tarkaanfii irratti fudhatte haalli qindoomina karaa waraanaa hedduu dadhabaadha. Ammoo karaa siyaasaa waa kumsaatu qajeelchaa jira isin deemaa jedhanii ayyaanatti kennanii booda haa jedhanis achirraa 92 seennaa ayyaana 92 Januwaarii nuti Harawaacatti kabajne. Hoggaa nuti Harawaaca geenyu lolli bakkayyuu baname. Baddannoos lolli baname. Ani immoo haala naannoo sanii sangaara mul'ataa kana warra gaafa isa baasanii uummata fixeetu jira qayi shibbirii jedhanii karaa watara kanatti nama hedduu fixee warra santuu warri Amaaronni gaafa san qooda keessaa qaqqaban jira. Isaan san qabamanii amma uummanni ragaatti ba'ee gariin nama harka ofiitiin nama ajjeesee gariin ammoo warra nama ajjeechisiisee ati gana nama shammoo akkasii kun nama du'aan male maaliif nama hedduu ficcisiise nama hedduu harka ofiitiin ajjeese isaan kana ragaatti baasisetan akkuma seeratti fixee ofii tarkaanfii fudhadhu jedhee dokumentii fuudhee dargeessee tarkaanfii akka fudhatan otoo hin deeminan ergee waan kana odoon asiin hin deemne dafaadha waan kana haa xumuraan jeen. Osman xumuraa juunu amma yeroon tiyyata silaa ani achi hawusun geessee ka'ee deema. Ayyee ani ammas dhufee dafaadha waan kana dhaqaa waan kana dafaa sirreessaa jeen. Sanbooda lolli nuu ta'e abbaa biyyaa kana hunoo harroo jiru achi gad dhufee hanga tokko humna fuudhe jara san fuudhanii karaa burqaa gaggeessanii ammas achumatti ol deebisanii sababaa sangaa rabshaan ta'ee wayyaaniin kun nama san sababaa namoota sanii namoota san qadaabduusitti murtoosisan humni keenya tarkaanfii irratti fudhate. Waan san bakka silaa isaan geessuu qaban dhiisanii bakka malee geessanii
sababaa jara sanii nama hedduu fixee isaantu fixettee wayyaaneen irratti deebiftee jechuudha. Maaliif osoo yeroodhaan tarkaanfii fudhaajee kanan waa hunda qindeessee gabaasee yeroo sanitti osoo wanni sun karaa duraan raawwatamu ta'e balaan sun hundi hin ta'u jechuudha. Sanboota gaarra mul'ataan achi baanaan rabshumaa seenee uummannis miidhamu seenee waraannis amma itti bahee wayyaanii fi waraana jidduutti namni hedduu miidhame jechuudha. Wanni fattis laanuun hafne watarfaatti uummanni hiriira bahee uummata hiriira bahee wayyaanee dhuftee gaara gubbaa jirtu uummanni chirraa hiriira bahee uummata hiriira bahee meeshaatti qaqqabdeetuma turaaf goote sanboota gaara rakkoo hedduun dhalate. Anachi kaanan ammas karaa moggaatiin dabraatuma karaa lolli qaama bakkayyuu lola ciroos moggumaan osoo magaalaa cirootti hin goriin dhagaa cabsan jedhanii bakka amma hirnaa fi ciroo jidduu arbarkattee fi ciroo hirna jidduudha karaan tokko karaa ulaa qunnatti kamiila wanni warri gibirnaa kun tolchu jira achiin gabbuun eeguu albaan karaan hin jiru uummatatti baafnee karaa qunnatti karaan ol ba'u goonee tolchisiifnee makiinaa achuma dhaabee anna qunnatti ol bahee ibsaa magarsaatu jira. Achi galkulama bullee makiinaa teenya achi uummatni karaa tolchee baafnee galamsuudha innee achi gaama galamsus haalli amma karaa silaa makiinaadhaan karaa ciroota karaa maali hawaashin deemee hadaaman naanna'ee ogoobba dhaqan ture. Lolli bakkayyuu waan banameef lakkii deemuun hin ta'u jennaan hangaan amma ifan achi deeme asis galamsu kana haalli jiru uummannis haalli jiru fokkataadhaa bareedaa miti. Kanaafuu ani bakkumatti na ajajametan deemuu qaba jeetan gaangedhaan bahe. Karaa baalee cehee karaa dirree Sheek Hussein hin bahe hogganan jaarratti ol ba'u qasii lollitti baname. Caalaa Leencoo na dura achi bahe gaa'umna waraana hanga tokko fudhateeti inni na dura jira. Dhaqeetan gindhiir miila jira nama magaalattuu goruu hin dandeenye baadiyyaa malee asli beellummaa keenyatti dachaane jechuudha. Akkasitti odaa lafa jaamtutti caalatti dhaqee amma gaa ajajni hoggasumatti kanatti kenname akka humna jihaa kanaa zoonii kanaa taliguudha. Ammoo qabeenya sanga tokko fuudheen deemee guutamaan gaafatamaa akka silaa ture inni immoo Finfinnee hin baane. Amma hangasitti ati gartee kumsaa bira dhayitee waan kana maallaqa kana caalaa faanis geessee kaanis kumsaa fa'aa biraan geessee jidduu sanatti isaan lamaan akka koordinoo gootu yaniin dhaqee hoggan dhaqu lolli bakkayyuu baname kumsaan wal arguu hin dandeenye kumsaan karaa gannaalee cee Gujii keessa jira Caalaa Leencoo asii argee hoggan Caalaa Leencoo bira arkute nageellee wanni dalloomaan jiran amma gaa humna haaraa walitti qaqqabeeta mooraa shaawwitti galchee amma achi humna teenya caalaa fa'aa qunnamaadhaa kumsaa fa'aa siyaamee kumsaanis amma gaan wanni irraa natti dhufee amma yeroo gabaabduu keessatti ammas dhukaas nutti banamee mooraa sana keessaa nu baase humni wayyaanee guddoon buute nu baasee amma waggaa xiqqoo dhaabbannee nuti karaan harannaa bullukkun daggalti isaa hanga kun olitti lafa gartee duubbeef ta'utu lafa waraana ripheenummaa keessatti bakka fedhe furga'uu danda'u. Amma dubbee as godhanna jennee karaa haraan bulukkanaa achi bahe telegiraama nutti godhan. Telegiraama guddaa kana qabna. Amma chaartarii seenuudhaa fi dafaadhaa humna gana qopheessaa. Maaliif jennaan filmaataaf deemna. Filmaata kanaaf jecha humni keenya fi wayyaanettis chaartarii mooraa seenuu qaba. Kanaaf hanga filmaanni godhamu mooraa galuu qabdanii jedhan. Aboo nuti haala akkanaa kana akkamitti wayyaanii amannee mooraa galla hin gallu irratti akka tokko wal qabne ta'us dirqamaa jedhanii dhugaasan ajajamti dabarseen duraan nadhiifaan Finfinneedhaan nutti hime booda dhugaasanis telegiraawun nu qunname humna argitee humni nuti qabnu buttaa sadii qofaa eessaa finnee nama kumaa ol galchinaa jenneen 2,000 galchaa jedhan eessaa finnee 2,000 galchina tattaafadhaa jedhanii achii gaama Caalaa Leencootti walitti bilbilee kumsaan sun hanga qabu kanaa nageellisa buttaa tokko fuudhee dhufe Caalaan buttaa lama bira jira fuudhee dhufe anis buttaa tokkoon na bira jira ammoo gaa uummata naannoo dalloo kana warra dur sooraan hidhate kana hunda gaa amma jaarree wali guuruu eegallee akkasitti hanga ja'an san galchine. Amma gaa galchinus gaa warri nu to'atu wayyaanii dhaabe warra Eertiraatu hedduu jira. Wayyaaniin sinu duddufti. Amma nyaanni nuti nyaannu hundi erga waan isaan godhan hundi waan hin taane jaarsi tokko nu keessa xulaa duubee jedhaniini faroo jedhaniiti waan shimbirroo tana laala. Natti dhufee jaalu goomsaa jaa. Ilma kee na dhagayaa ani nan deema. Namuma lama ijoollee naa kennaa ijoolleen garaa beeku. Ani hin taa'u bakka tana.
warri wanni si nyaachisu kun falfala. Kuno faroon akkana jetti. As keessan teessanii ni miidhamtanii kaabaa. Ana immoo ani isinii wajjin taa'u. Ani kan nin shitta. Amma booda ofirraa nin shitta. Ana gadhiisi. Jennee ofirraa saayiliidha waan ijoollee hanga nama ijoolluma ganda isaanii ta'e gujiisan hanga nama inni lakkaawwate takkaa jira. Hanga nama shanii takkatti kadhannee ofirraa lolaadhaa karaa gujiisaa kute. Waan achi dhuka kunoo gammachiis fa'aa ajjeesanii rakkoon meeqatu jira. Kanarraa kan ka'e egaa amma haala achi keessa dhugaatii koo dhaabbannu amma ani waliigallee zoonii kibbaa zoonii kibbaa jennaan gaa nuti humna keenya kan hanga nageelletti jiru hanga Moyyaalee irraa nageeyye Gujii kun keessa jiru baadiyyaa hunda gaasila qabalee tana nuutu tali'uu qaba. Kanaaf amma humna dabballootaa kan karaa Arsii jiru Arsiinis amma as jala Baalee jala Arsiin bahaa kun bara Arsiin dhihaa Arsiin bahaa garasi karaa argeeti. Arsiin dhihaa immoo as zoonii dhihaa kana jala jirti. Arsiidha asiin gaa Gujii Booranaa Baalee guutuudha kana hundaahu humna gartee mooraa galte kanas waan nyaata isaan barbaachisuu fi dabballoota argitee addatti ramaduu fi kana hundaaf koree leezoonii jedhanii gaa amma Haayiloomii fi warra Eertiraa tokko wajjin ati deemii taligii jedha boonaa fi jarri wal hunda geenya akkamitti dhaqa. Deemboo jarri nu afaan hanga feetuun beeku jedhidha inni. Achii gaa humna qindeessuu eegallee namni keenya akka jirutti warri silaa waajjirri jiru hundi cufaadhaa hidhaa jira namni harka hedduun. Kana gaa amma liistii isaa barbaaduu liistii barbaadee asii Finfinnee guyyaa tokko lama dhaqee gad deebi'ee hoggana waa qindeessee haga tokko gara tokko asii nama hanga tokko asii gadhiiftee gara kaan ammoo hidhatti guurti. Kunis sababaan gaa filmaanni yeroo nuti amma gaa mooraa gallu kana filmaanni godhamee filmaata araddarratti hoggaa ABO'n injifatu lammaffaa kabahee filloodha. Amma gaa wayyaana maneen opiidiyoon zeeroo baate araddarratti amma gaa hoggatana jinnaawan. Waajjira keenya cufuu nama keenya hidhaan hidhuu deeggartoota keenya kaan ajjeessuu kaan hidhuu itti bobba'an. Amma maalii kan juugaa amma maaltu nu baasa. Amma namoota duraan gani dhiisanillee gariin jalaa hidhati ta'e dachaasan. Hanga nama hawaasa jiru kana rakkoon dhalatte ka'eetan ol ba'e. Maal wayyaa waliin jenne aboo wateenyee qawwee hiikkannee amma jara kana jalatti gabroomurra haa baanu waliin jenne. Hoggaasan baabuu murteeffanne anis achi dhaqeetan yaada kana kenneefirra. Maaliif zooniin silaa waa taligaa ja'anii kan Baalee kan Arsii bahaa dhihaa kana kan immoo Gujiiti kan Boorana akka jirutti namni keenya hundidhaa jira waajjirri cufame. Maal taliguudhaaf teenyee argitee chaartarii waliin jenna. Yoo argitee isaanuma jalatti gabataa qaqqabannee buluuf taate malee waliin jenne. Hayyee jenne amma guutamaan qabaa ka duraan godina kibbaa zoonii kibbaa kana godina kibbaa jennaan kibba kana bakka afuritti gaafa sanatu ni yaadatan si'a Oromiyaa bakka afuritti qoodameeti taligamuudhaaf qindaa'ame. Kun nadhii kan jiddu galeessaa kanaa fi hanga Wallootti nadhii karaa dhihaa karaa bahaa karaa kibbaa kana. Kanaaf kan jiddu galeessatii fi kan dhiyaatiif qabaa kanarratti gaa humni gaa taligamaa jirus faffaca'iinsi tokkos haa jiraatu malee amma gaa maal haa ta'an bahuudhaaf nama hundaaf rakkoodha. Amma guutamaan faanis amma haa baanu jennee walii galle akkasitti gaa bahuu murteeffannee hoggaa ani amma hawaasa ka'ee haa baanu jennee walii gallee baanee jaanotoon anuu hawaasaan bahin. Bakki duubben takkan jirtu amma gaa ofirraan dafee ijoollee qawwee harkaa qabdu makiinatti warra ijoollota nama beenu Oromooti jira makiinaa duubatti meeshaa akka nama meeshaa fe'utti qawweelee teenya ijoolleen hojii jirtu hanga wardiyaa lamaan qaba. Ishiisan meeshaa isaarraa hiikee makiinaa keessa kaa'ee gara Shaashamannee as dabarsee ofii harka qullaachitti hafe. Amma ganama kana sibiilii ta'ee deemuu qaba. Hawaasa bayii hogganan amma Shaashamannee dhufu. Shaashamanneen ijoolleen waajjiraa hin buufne jarri immoo chaartarii baanee jee labse. Kun walitti qabamtee gara deemtu wallaaltee akka bishaanii wal keessa dadachaati. Dafa alaabaa buusaa jeenetumaan kana buusisiise ijoollee achi keessa jirtu dabballoota fi kana karaa baadiyyaa karaa gaara duuroo jedhanii karaa kokkoflee kana cinaa gaara amma Shaashamannee kana cinaadha. Gaara guddaan tokko jira. Karaa kokosaa kana kasii karaan ol ba'u. Lafti daggaltituun asiin baddaa baaleessanii waliin dhaabbatti. Ijoollee tana achi fe'eetumaan ofii kophaatii itti hafee
amma magaalaa keessatti maadheen hin qindoofne amma gaa akkamitti qunnamtii goona. Hawaasas ijoollee hoggan baasu dura maadhee takkan hawaasa keessattis ijaaree biraa deeme asittis maadhee lama akkas ijaaree akka qunnamtiin teenya hin cifne jedhee achi bulee ammas ganama hoggan asii ka'u guyyaan kun ammas guyyaa ka'aanaa filmatanii gaafa nan asii ka'ee dodola dhaqu boru filmaanni karaan hidhame amma dodola buruun dirqama jechuudha. Ka'een dodola bulee ganama hoggan an ka'ee adaabbaa dhaqu adaabbaa filmaata jira ammas adaabbaatti dabruu hin dandeenye. Har'as amma filmaata kanaan siviilii nama naggaatee fakkaatee dandeedha. Useetu barasuma keessa oole. Ijoollee dabballoota hundaa'uu alaabaa qabattee teessee godhan dhaqu tana buusitan isaan dafee karaa gaaratti ol yaasa. Adaabbaan kan dhaqus kunoo ijoolleen tuun warri dabballoota magaalaa keessa faca'ee ijoollee lamoo sadii baandiraa jala teessi. Maal godhu teessan boo gabbuusa buusan kanas fuudhee amma ijoollee dabballoota magaalaa keessaa jirtunas ol yaasee amma guyyaa lammaffaa kana amma kalee arraa aaraa sangaa akka goggoote waan filatte waan of filte amma an ka'ee amma karaa roobee as deebi'an dhufe. Roobee god dhufus waajjira guutaniit alaabas buutanii wal keessa gaggaragalanii mummatamaan tokko ka duraan bulchiisa naannoo kana ture tokko dabballeen keenya jira. Inni edaa shaawwii bakka nan itti deemu waraana bira dhaqee gana waraana wajjin silaa shaawwii ba'uu deema. Inni asii ka'ee shaawwii dhaqee hogga shaawwii dhaqee humni dura bahee inni wayyaanitti isaa seenuu ka'ee ijoollota argitee warra Eertiraa kana ka waliin akka saayibaa goonee re'eefaa qaqqallee fi ofitti diddeessinee xiqqoo infoormeeshiina nuu kennan. Inni hoggaa dhufee sila karra inni gasseenu wayyaaniin amma gadda barte karaa waajjira keenyaa kana karaa amma shaawwii mooraa shaawwii kana gasseenti. Jarri boo jaraa seenee jira dafi of duuba deebi'anii makiinaa teenyan dhaqee ina takkaatu roobee keessa jira ishii tanaan dhaqee of duuba deebi'ee roobee dhufe innis amma huccuu uffatee ansoolaa labbaa darbatee deema. Anaa fi inni bakka takkaa waajjira keenya dhufne ka roobee. Anis asirraan dhaqee gaa dhufu harkuma na qabe. Harma gamee oliin na deebi. Maaliif jarri barqaatan waraa keessaa ba'e wayyaanii qabatee jira. Kottu maal duuba amma gabbaanee ijoollee tana gaa amma tanii waajjira jirtu. Sana ammas qindeessinee karaa baadiyyaa karaa nabaa jarri karan ba'e jarri kun karaa nageellee achi qote. Kun immoo karaa gaaraa kana ol ba'ee karaa baddaa kana caalanfaan ol ba'anii naan jedhe. Hayyee nuti amma asii amma ganda isaaniitu karaa diinshoo kana jira. Obboleeyyan gurbaa kanaatiif warri isaa immoo silaa dodola keessa jira jaartin isaatu. Isa kana amma asii kaanee gaalkan kana teeloo tokko sineetu bulle. Takkaa jira ta Oromoo takkaa ishoo bira bullee ganama subiidha namachii kaanee mana obboleeyyan isaa dha'e diinshoo kana. Asaalku tokko bullee fardan mu godhanii ammas halkan karaa dhobbaa jedhanii karaa amma paarkii bineensaa kana ol baanee asiin booda gaaraa adaabbaa gubbatti garasitti caalaafaatti dha'inne. Wal qunnamne amma maali malle. Humni garayyuun karaan hidhaadhaa amma isaan karaa odaa kanaan humni gariin akka karaa roobee kan maali jettaniin karaa ginniir duubbee duraan isaan turanitti ichi deebitu. Nuti immoo akka humni keenya hanga tokko fuunee ammas karaa dalloo of duuba deebiin karaa gaaraa kana. Murteeffannee adda baanii humni karaa sila odaatiin amma afaan waabee kanaan haaseenu jennu bakka itti lolatti bante humni nama faca'uu caalanaati dhokataadhaa humna haga tokko humni silaa buttaalee kan inni of dura qajeelchee inni humna sagalii takkaatiin jidduutti nan luuqa isaan koordineet godhaa deemuu dhaqe inni nu qunnamuu dadhabee ati adda faffaca'anii karaa siree jedhanii ginniir cinaa lafa takka achi dhaqanii achitti xiqqoo ofittisanii aanamma gaasiin karaa dalloo kana gabbuudhaaf humni gaa bobbaate hundinuu anumma humnuma xiqqoo malee humni tinuu na biran hafne. Maaliif humna argitee dhugaa guutamaa fa'aa dhufutti jira humna aga tokko ta guutamaa fa'aa simattu jennee humna akka jajjabitti leenjifne takka asit dhiifnee amma humna sagalee takka lamaa takka fuudhee ammas karaa dalloo sana achi deebine. Hoggaa xiqqoo dhaabbanne guutamaan fa'aan amma ni dhufanii ijoolleen sun fuudhanii ijoollee aga tokko baddaa sanatti dhiisanii seelii takka biraa fudhatanii dhufan. Amma asittis gaa humni wayyaanee tun dalloo tan hunda qabattee magaalaa silaa amma harannaa bulluqtanas qabattee bakkayyuu nuti gaara keessatti amma telegiraama qabnaa telegiraama guddaa kanaa fi guutama hamma gaa wayyaaneen kun bakkayyuun gaara hunda qabattee humni guutamaa fa'aa wajjin dhufee fi kammoo as faffaca'ee jiru warri harka qullaa ijoollonni argitee gaa amma
bilisoomteen dabballoonni kun kabduraa waajjira hunda keessaa cabee bahe walitti dacha'e warrummaan harka qullaa taguutamaa fa'aa wajjii dhufteehu warri mata walaqaatu labaa keessa jira shalaqa shaamballi tokko keessa jira. Warri doktoroonni lama mokkas ammas barsiiftonni kanii ati namoota ijoollee silaa finfinnee kasaabaatti hedduu wajjin dhufe. Isaan kun harka qullaa amma guutamaan gaa kan hunda guuratee dhufe hoggaa dhufnu amma gaa wayyaaneen akkanatti sootii humna kana faana tanaan akkam taanaa kaju. Humni gara nama 70 moo warra harka qullaa waan akkasiiti. Humni qawwee qabu immoo gara 30 qofa. Humna kanarraa humna baddatti ol hafe ijoollee jajjabeessan nama akka nama shankaanee ol ergine. Nama 25 mokkas tafe. Kan amma paatroolii argitee isaan telegiraama fi kana jidduu jira guutamaa biratti telegiraama biratti 9 takka. Paatrooliif saylii takka. An amma saylii takka akka gammoojjii kana jira harkuma qullaa ijoollee harka qullaatan nama 73 qawwee 3 takka cabduudha wardiyaa qofaa wajji fuudhee ka'e. Karaan itti gaddeemu kun hidhaadha bakka iyyuu. Humni sila argitee wayyaaneedhaa hangeetuu qabate ammallee see magaalaa Harannaa Bulluq jana asitti humna guddoo jira. Humna tana lamaan jidduun qaqqaxxaamuruu deemu. Asli isaan biraa kaane halkan dhugaa xiqqoo tani amma Harannaa Bulluq tana ciraa geenyu roobni nutti qabe. Roobni nutti qabee amma ijoollee tanaa wajji gatteenye boqqolloo wantirraa cabsannee boqqolloo muka lafti baddaatu ni beektaa muka gurguddaa kana akka manaa jira. Muka guddaa kana jala teenyee itti qabsiifannee hanga fedhe yoo roobes ibidda achi jalatti qabattee waan fedhe godhuu dandeessa. Otoo boqqolloo bilcheeffannu mukni kun gargale gagagagag jechuu dhageenya. Hoggaan itti ol horiinu qaata mukni nurra bu'e. Amma akkasitti nama tokko irra nu harkaa bu'e gara silaa xarafatti ol utaaluu dhabeetii muka gara deemuun beekne inni gara inni ichi deemutti dura achi utaale. Akkasitti miila kanarra bu'ee achumatti miila kana adda kuchisiisee dhiini irraa cisuusee achumatti mukarraa cennuruu hin baate isa sana akkan ganda ollaa san jiru keessumatti oofnee bargaa wayyaan numa ciraa jirti. Halkanii gaa uummata awwaalchisiifne amma kaanee bariisaa mucaan xiqqaan tokkos nu jalaa baate amma wayyaanee kara wayyaanee kute jennee amma osineetu baga bariisaa tawakkaltu jennee qawwee lamaan deemnaa baroo. Humni harka qullaa dila kanaan. Kana fuudhetan amma jidduu tana gaddabarree karaa gaalee jedhanii lafti takka jirti. Karaa baddaa bahar jedhaniiti daggalti guddoon takka jirti karaa achi aanidha. Amma karaan nuti har'a qaxxaamuru deemnu guyyaa magaalaa Harannaa Bulluq tana guyyaa magaalaati. Namni kan gadii ol dhufu oborsorraa ol dhufu gadii sana ol magaalaa tana dhufu karaa kana yaa'a. Amma gaa isaan lafa baddaa tana keessa guyyaa kana guutuu yaa'a ganama nutti bari'ee bariisaa tana yaanee nama magaalaa ol yaa'u kana keessa gaddabarre. Oduma nuti yaannu aduun nu dhiite amma gaa ni ciciifne bariisaa shimbirroon tana akkatti iyyitii zamana sani waan farwa jedhanii shimbirroota jetti hoggaa san taati diinni sitti dhufee beeyna. Amma abbaa Muhammad Adam Jiloo tokkoon na bira jira. Aboo akaanu mum. Jarri wanni nu jala jirtii jennenis hayyee jennee kaanee qochi aanee xiqqoo karaa guddaa silaaga amma karaa Harannaa Bulluq kanarraa karaa amma Oborsoo magaalaa Oborsootti gaddeemu tokko jira. Karaa kana dabarre karaa daggalaa sana achi seenne wayyaan hoggaan xiqqoo karaa achi dabarru numa duba dhufte. Ammoo faanatee nyadhabdee dabarte gaa rabbi akkasitti nama san homaatu odoon hin ta'in gurbaa tokkicha nurraa du'e malee humna dila san fuudhee gaalee lafa jaamsi takkaa jira humna 9 takkaa beekataa tokko wajjin jiranii achi jirti. Isa san osoo barbaannu guyyaa 2 oollee gaaf sadaffaa arganne isa kanaan walitti fidee amma gaa humna isaan amma gaa qawwee hanga 12 bira jira. Tonurra jirtuun gara 14ti. Amna gaa amma nama gaa waraana warganne. Kanaa wajjin amma karaa guddaa gaddabruu qaba dalloo fi nageelle jidduu deemu karaa kana gaddabruu qabnaa jennee gaama boqqoolloo gaggeeffannee gammoojjii tana waan jiran uummatarraa ati kintaala lama akkas walitti mallaqaan funaannee mallaqa sanuu nama dila kanaan kan deemu 2,000 qofan harkaa qaba. Ganaa baatii meeqa garaa jiraachisuudhaaf. Sanuu guutamaatu fidee dhufee hanga tokko natti kennee hanga san fuudheetuma nu seetuma tawakkaltu lallaa jeetuma deeme. Hoggaa karaa gaddabarree amma gaa humna hanga qabnu kanaan uummata humna kanaaf waa qoonqoo guyyaa hanga nama argannu kana waa takka namni nyaata nyaanne qorsuma kaawwataa deema. Mee deemi gaala nuu laali beekataa kanaan jee uummataa wajji haasa'ee ka'ee ol deemu waaqoo guutuu kaleessumtii
kaampii bakka inni jiru wayyaanee barbaada duuban itti dhuftee bar nuti gammoojjii tana jirtuuf hin teenye. Ishiin kun weelmal laga weelmal kana jalaan madda walaabutiin gabbuutetuma nu duuban nutti ol dhufte. Eeyyee kabajamoo hordoftoota keenya kurfiin dhugoomsaa waliin qabnu taarraa kanarra raawwate. Jalqabarraa kaastanii amma dhumaan nu waliin turuu waan nu hordoftaniif guddaan isin galateeffadha. Kurfiilee kanas namoota biraa hundaafuu daddabarsaa waltajjii kanattis maamilli ta'a laayik godhaa nu jajjabeessaa kanumaa egaa sagantaa itti aanu qabannee yeroo biraa immoo walitti deebinutti hadhaaf nagaan nu tura. Baay baay.